ayyuu wal arganii jiran maashaallah tabarakallah rahman Sumayyaa jechuun goobaziidha jabduudha sisteemaan dhuftee maamtuu bi wal qabattee namni beekaa ka gurbaa kana jechuudha gurbaa kana namni jibbaa ture anu mataa kiyyaa saraaha maamtuu bi kana jibbaa ture itti deebi'ee Sumayyaan dhuguma dubartii jabduudha Saayidoo immoo akka jaalattu beekaa gizee amma uf eeggannoo gochuu haasaa ayyuu keessatti Sumayyaan ammallee argitee jirte jechuudha isin dhuftee sisteemaan waan ayyuun keessa jirtu argitee jirti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha Ramadaan Kariim isinin jennee jirra Ramadaan guyyaa jalqabaa haramoo waa'ee Sumayyaa ayyuu dubbachuu dhufee maamtuu dubbachuu dhufee video kiyya like godhaati share godhaa subscribe godhaa hin dagatiin asan jechuu barbaadu toota kabajamtoota kiyya ayyuu fi Sumayyaan akkamitti wal arganii Sumayyaan erga galtee hammam turte Sumayyaan akkuma dhufteen Itoophiyaa guutuu ashkaraakaraa jirti Oromiyaa ashkaraakaraa jirti Itoophiyaa ashkaraakaraa jirti akkamitti beektan kafuura ofii dhufettee video ofii hojjeta biyyatti keessa naannofte Adaamaa dhuftee deebitee Finfinneetti mana bittee mabruuk aleeksiin jedhe kamana leebite dhugumatti dubara jabduu jechuun isheedha jechuudha hedduu takka namatti torti maashaallah tabarakallah Saayidoon immoo dhuguma dhiirri gaafa siduu kalaffa'e jaalala kinnisiif qabu Sumayyaan hubattee jirti tokkoffaa laala Saayidoo waan inni zuurii kana karaa kana sadi moo afur tikeetii riyaala qarshii Itoophiyaa 70 tabe kana muratee deema chokkaay muratee deemputa Sumayyaan achi yoo jirti yaan achi jira Itoophiyaa jirti yaa jaalan Itoophiyaa fiigee dhufa ammallee ka'ee achitti deebi'e wallahi dhugumatti isiin amma ayyuun Sumayyaan jechuudha Saayidoo irraa akkatti morma mulammare abbaan fedhi sagalaafuu takkaa miti Sumayyaan Saayidoo irraan gurtu lamaffaa immoo ayyuun dogongora qabdi haasaa isii keessatti eeggachuu qabdi maaliifi akka miidiyaa laaluu miti dhugaan isinin jedha odoodoo gongorsee miidiyaan barreeffamni koomantii odoodoo gongorsee Sumayyaa dogongorse Sumayyaan akka isiin sammuun isii bal'aa ta'e argee jira jechuudha jabduu intalaatti dubartii akkana dhiirri irratti duuti malee gadi hin iftu beeka sababbiin isaallee maal cimtuu isiin akka taate jechuudha gurbaa amma jibbinu kana jechuudha eenyu maqaan isaa maamtuubii kana hedduu takkatti maamtuubii kana namni arrabsaa ture ati ka akkana ati ka akkasii jechaan ture jechuudha Saayidoon baay'ee namoonni hedduun keessattuu yaasuun abeet yaasuleen akkasitti maamtuubii kana bakka namni maamtuubii kana lafa kanarratti hin jiru kanaaf jechuudha dhugumatti Sumayyaan akka nama jabduu taate fi akka Saayidoo jaalala Saayidoof qabdu hin beekamu maatii is tokkoffaa jechuudha dubartii jechuun dubartii jechuun isiniifuu barumsa ta'a dhageeffadha dubartii jechuun dubartii maatii isa abbaa warraa isii jaalattu ishee nama Saayidoon namiidhe Saayidoon akkana na godhette ishee nama laala akkuma jedhe Saayidoon namiidhe Saayidoon irratti fuudhe ayyuun miileena kana gabbaree fuudhe jettee saraha maatii isaa sanirraan qorre dhugaadha kan namni beekan bara akkasuma isii fi Saayidoo wal dhabe malee warraa wal hin dhabne warri waan godhu danda'u ilmi isaanii ilbaaf danda'an fuudhee dura irraa ba'ee erga jiraate ergasii mala isaatu laallata jechuudha Sumayyaan akkuma dhufteen fiddee dhuftee maatii isaa dubbiftee kaatee deebite jechuudha baay'ee namatti tola maamtuu billee sapiraayis gootee heddumata kana maatii isaallee argitee maatii isaallee dubbiftee Saayidoo akkuma jedhamoonni dhokatanii dhufaniif waa hedduu haasamee ture Saayidoon ilma qabaa Saayidoon akkas ta'a jaran gizee ammaa jechuudha gizee ammaa waa haasawuun hiriyyammaa jedhama hin haasamuun hin ulfaata video asin dura Saayidoo irratti warkaan argitan taate baay'ee wanti dhugumatti ulfaata jechuudha gizee ammaa kana maaliifi haalli amma qilleensi itti jiru kun ani hiriyyaan an obboleessan obboleettiidhaan sun immoo saraaha baay'ee ulfaata jechuudha kanaafuu yummootuyyuu waan inni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya hiccitii walitti himatu naafee jira waa'ee maamii fi waa'ee Sumayyaa hoo deebine immoo dhugumatti baay'ee gammadee jira jabduudha jabduu namaatti dubartii akkanaa ta'uuf immoo yoo dura dubartii badduu taate yaalii godhe dhugumatti yaalii godhe jechuudha
yoo abbaan manaa keessan isin irratti fuudhalle irraan kaatina kalli walli isa ka isin horatu isa ka isin danda'u isa ka jiruu teessan of waan ta'eef hin cinqamina odoo deemtee intalma kanatu deema intalma kanatu mucaa kana dhisee deema inni illee mootu nama gaarii nama jabaadha jechuudha Saidoo jechuun namni akka isaan jiru wallaahi lazi lafa kanarra hin jiru jechuuf guutee jira ka isaallee caalu garuu immoo dhuguma nama jabaadha inni qabeenyi isaan barbaanne itti baasa jechuudha galii isiin argattu caala ofillee itti baasa ayyuu wanni isiin Saidoo irratti duutee fi hojii inni hojjetu kana hin argite jechuudha akkam inni nama akkamii akka ta'e jabaa akkamii akka ta'e nama cimaa akkamii akka ta'e waa hunda balleessitee isaa maraatuuf maaliif kana argite dhiirota akkanaa yoo argitan immoo irratti du'a dhiirri akkana dhiira jabduudha dhiira gaariidha ilmaan gaarii irraa argattu borus jechuudha ilmuma akka isaa san argattu dhiirota tokko tokko jechuudha immoo kan isin dhaabu saraaha jechuudha dhiira akkamiiti ana akkasiin hin jedhuun beeku maaltu nagahee gura namoota juuna irratti baatanii afaan illee ramadaana waan argine haasaan hin ta'u nama gaarii irratti du'aa isin jechuu barbaadete akka walumaa galatti dhiira gaarii dhiira jabaa dhiira dubartii fuudhu isaa fuudhu innu lamarran fuudhu tokkoffaa yoo taate lammaffaan tabiraati sanii olin fuudhu amma Saidoo fakkeenya dubartii lamaan tanarran fuudhu lachinummoo isin ajaa'ibu jajjaba argate jechuudha maashaallah tabaaraka ayyulleen haalaan qabdu malee wanni ayyuun badde tokkoffaa malee isiba haalaan qabdu jechuun haasi isi akka adaba akka dubartii adaba injiraa miti bakka yoo sibira geeti kun dhiira kun kabaja qabu jeetiin jettu bakka kanatti badde malee cimciminanti dubartii jabdu garuu immoo jechuudha haalaan qabdu haa jedhamu san wanna adaba asii keessa jiru moo jedhu san hin qabdu si dhoofti si hin jetti obsan qabdu sabriin qabdu dubartoonni hedduun amaleen talee takka hin jirte jechuudha yuutuubii kanarra kadhee jirti adaban qabdu bakka abbaa manaa isillee Allahu alam akkuma feete gootu argaa jirtan garuu walii ibsuu hin deemnu namni hin beeksisa nama akkamtu gaarii nama akkamtu jaba haasaa isaati irratti hojii isaati irratti afaan isaati irratti abbaa manaa isii yoo piraanki hojjete akkam akka gootu Sumayyaa nama siistamni isiin qabdu adda siistama addaati kana isin jechuu barbaada viidiyoo har'aa kanan isin hojjedhe rabbiin nama dubartii jabduu cimtuu dhiirallee dubartii jajjaba barbaadde rabbi isin haa taasisu yooma durallee amala ka qabaatan ta'e amala san lafa keettanii amala gaarii amala bareedaa abbaa manaa keettiin si jaalatu abbaa manaa kee akkamitti akka ati achuuyyuu abbaa manaa kee yoonni karaa badarra jiraate gorsa yookiin immoo inni lolaa ta'e lola san obsitee haa inni lola san irra dabarfatu eeyde booda haasofte karaarra kaa'uu dandeette inni immoo si duubaaf dhaabdata waan ta'eef hojii tokko roo jiraate itti cimaa deema malee itti laafaan deemu kanaafuu Saidoon wanni baddaa laga isaa ishiin odoo lafa kana lixxee isii fuudhuuf deemuuf haalaaf amala isiitii fi hojii isiitii fi ciminna isiitii fi dubartii jabduu ta'uu isiiti dhugaan isin hin jedhaaf beekaa kanam dubartii jabduu amma akkatti irratti duute jechuudha dhiirri isheen immoo amma gara Gondar deemte gara Gondarii gaafa deebite Saidoo walitti deebiti koongiraas hin jedha baga gammadees hin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan kariim isin hin jenne jira bye bye